Akka bultan kabajamtoota hordoftoota koo oduu yeroo kanaa isin dhageessisaan oduu waliin hortee Afrikaati. Kim Joong Un guyyoota 20 booda yeroo jalqabaaf deebi'anii mul'achuu miidiyaan biyyattii agarsiise. Kim Joong Un guyyoota 20 booda yeroo jalqabaaf deebi'anii mul'achuu miidiyaan Kooriyaa Kaabaa agarsiise. Kim warshaa xaa'oo eebbisuuf reebanii wayita kutan hojii eegalchiisan viidiyoon agarsiisu sabaa himaa biyyattii KCNA agarsiise. Mala dha'iinsi garaagaraa dhimma fayyaa isaanii ilaallatu ijoo dubbii ta'e tibbana himamaa ture. Tarii biyyattiin beela hamaa keessa jirti yookiin dhukkubatu itti cimuu hin hafne jedhamaa ture. Gabaasichi akka himutti namoonni iddoo warshichaatti reebanii kutanii eebbisanitti namoonni gammachuu jabduun simatanii jechuun gabaase. Kim obboleettii isaanii dabalatee qondaaltota olaanoo biyyattii marfamanii eebba warshaa naannoo magaalaa guddoo biyyattii Pyongyang cinaatti ijaarame irratti argamanii. Kim biteetessa 12 kaasee hawaasa biyyattii dura erga dhabamanii tarii dhukkubsachuu hin hafne shakkii jedhus uumee ture. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa shakkii dhukkubsachuu hin oolle jedhus kan uumame guyyaa dhaloota akaakayyuu isaanii irratti osoo hin argamin hafuu isaaniiti. Baroota darban saganticharraa hafanii hin beekan ture. Akaakayyuu isaanii Kim Segensaang biyya Kooriyaa Kaabaa amma jirtu hundeessuun yaadatamu. Maddeen oduu maqaan isaa hin eeramne hoogganaan Kooriyaa Kaabaa kun dhukkuba onneen wal qabatu dhukkubsachuu ibsaniiru. Sirimaayyuu ji'oota muraasaan dura tulluu Peektuu jedhamtu daawwannaaf ol bahanii itti cime jechuun gabaafamees ture. Miidiyaaleen idil-addunyaa otoo hin hafin madda oduu tokko irratti bu'uureffatanii gabaasuu eegalan. Miidiyaaleen Ameerikaa yaalii baqaqsanii yaaluun erga taasifamee fi booda fayyaan Kim haala yaaddessaa keessa jiraachuu oduu ijoo godhatanii turan. Ministeerri Dantaalaa Ameerikaa Maayik Poompiyoo otoo hin hafin Kim dhiyeenyatti garam akka jiru hin beeknu jedhanis dubbatanii turan. Kooriyaan Kibbaa garuu shakkiin ture kun dhara jechaa turte. Biyyattii keessatti jijjiiramni addaa hin mul'anne jechuudhaan. Dhaabbileen basaasa Ameerikaa fi Kooriyaa Kibbaa garuu shakkii ture qulqulleessuuf hordofaa akka turan ibsaa turan. Haalli biyyattiin keessa jirtu hedduu icciitiidha. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hoogganaan Kooriyaa Kaabaa deebi'anii hawaasatti mul'achuu irratti yaada kennuu irraa of qusatan. Kanaan dura dhukkubsateera jedhamee wayita himamutti dafee akka bayyanatuun hawwaaf jedhanii dubbatanii turan. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa kun ija hawaasaa duraa dhokachuun kun garuu kan jalqabaa hin turre. Bara 2014tti guyyoota 40f achi buuteen isaanii dhabamee tura. Dhumarratti balleesse.